aduu akka dhiiteetti hin haftu. Waaqanya way kana taanaan gurbaa mataa luucca qaama makiinaa ofaana bira dabre sun isuma akka isa taatee fi akka nama biraa taate addaanin baafadha jeetiin si bira dhufee baramaahu. Isuma bakka namni bira rifeensa luuccaa akkasaa hin jiru. Naafisa mee akkamitti wal nu garsiisuu dandeessa? Allatti ta'e isin lamaan wal agarsiisuu tana ittiin seenu. Maaliif yoo jette waggaa 2 dura kaniin akkasitti wal isin agarsiise. Sababaa inni makiina safii qabaachuutiin isa heerumuu diddee biraa deemte. Naas qaaneessitee bar ati. Dhugaa keeti. Garuu gaafsan googummaatu akka sanna daleessise. Garuu ammeef bareetiin jira. Osoo amma inni makiinaa guddaa kana dhiisiiti. Makiina safii isaata duraanii sanuu qabaachuu baate. Ani isa malee kabiraa hin heerumu. Ani waa jecha kee kana hin amanu. Maaliif yoo jette amma yooniif kaanee katti dhaynu yoo taane akka waan ati makiinaa kanaaf jecha isa jaalatteef itti fakkaatti bar. Haa fakkaatutii kee isaa wal nu garsiisi. Amma makiinaaf isaas niin jaaladha. Jetteere ka'ii nu yaasi mana isaatti bira dhayna yoo nu ari'uu baate. Hei ganti senu Sena. Naga. Mirkana. Fayya tata. Ta. Salfadda ta. Maali hajan? Maal hajamtan? Hajan teenya nuti seerumuuf dhufne bar. Itin heeruma. Anaa miti an manguddoon tahee dhufe malee. Eenyuuf taate yaa burtalaa keenya? Birilleefin tahee bar. Akka isiin maal taatuuf? Akka isiin seerumtuuf. Ta'amma duraanii dagatte. Akka isiin tunna goote. Kan manguddoon naan jettuuf. Kan manguddummaan ta'e manguddoo muggutii natti taate gaafsan. Hin dagannee bar qubaan qaba. Birillee burtalaan hanjamaa natti godhamu. Moo dhugaadha baana? Wallaahi dhugaadha baana. Eega dhugaa akka taatu taate. Gaafa nama dura si jaaladhee ati sababaa miskiinummaa xiyyaatiif jecha na jibbitee na bira deemsisan ni yaadatta? Ni yaadadha. Garuu gaafsan ijoollummaatu na jira. Mee ati amma qabeenya kanaaf na jaalatte moo jaalaluma dhugaa san na jaalatte mee naaf himi Bilillee. Siifi qabeenyas wajjumaaniin jaaladha. Lakki awwaa jecha kee kana hin amanu. Rabbi natti hin godhinni duniyaa tanarratti ammuma harkatteeti ammuma dhabda. Gaafaan duniyaa amma qabu tana dhabe. Ati hoggas nama makiinaa qabu bira galtaa kaanarraa baha mi'aan hin dhaqqabu waan akkanaa kaanarraa baha. Yaa onnee jaalala annama akkasiitii miti. Makiinaan teetun gara galtee caccabxee daaraa taates ansumaa wajjiiniin jiraadhaa bar. Garaanatti jabaatiin kaa waan jaalalti nama gootu numa beeyta. Bara hawaasa jibbeetii miti sin jaaladha. Eessa faada na jaalatta? Taana tuu numa beeyta. Morma kee kana ol keessa bakkinii nan jaaladhe. Dheerina funyaan keetii kana yeroon akkatti achi ilaal. Onneedha. Garaan ba. Lafeen shakakam na jettii baryaa'u. Amma haasawa jaalalaa keessa nan nageenyeeti. Kaanarraa baha. Amma duraa'u silaa qalbiin tiyya. Akka qalbii nama darreefaa taate silaa qaaxaan maraadde bar.
gizeeti makiinaan ta'e makiina safiidha naan jettee ammiskiina ta'uu kiyya jibbitee na biraa deemte san. Silaa gaafsan sababaa kiyyaa maraatte gizeenan si bira dhufu ni fayyitaa bar. Eega takka maraadhe sumaatu na bira dhufee na fayyisa. Inuu gizee sanfaa ana maraataa jettee tun arrabsitaa hawwati kun yaada kufaadha kan narraa bahii siin jeebar. Kaanarraa baha. Deema hulaatu na duratti illee harkamina. Dafaa deemaasi. Silaa nama akkanatti funyaan guddaa qabu kana waan ari'an. Maal goona gaa qabeenya jecha nama jaallatu. Yaa hawaasa keenya diraamaan keenya kan makiina safii kun ergaa guddaa isiniif dabarsa jeetiin abdii qaba. Hordoftoota chaanala keenya Boonsaa TV warri taatan hundi keessanuu wanni nan isinii dhaamu chaanala keenya Boonsaa TV like, share, subscribe nuuf godhuu hin dagatina. Bye bye.